Ashama daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu. Nageenyi Rabbi bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hunda keessaniif iyyuu ayi nagaa koo galata Rabbii naa galatuun isiniin jedha. Isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'aan kana roozmarii yookiin immoo sigaa maxibashaan isiniif dhufee yookiin immoo dhufee isiniin jedha. Innis immoo faayidaa isaa waliin ilaallaa amman beeku waliif qonna jechuudha. Innis faayidaan isaa faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa muraasa kufumaa mana fikiyyaaf beeku sinima. Kana siniin jedha buloota ko. Roozmariin nuyi baay'inaan akka itti fayyadamnutti garuu gara biyyaatti jechuudha. Yookiin sigaa maxibashaa inni fayyadamna yookiin foon irratti gaa foon xabbafamu yookiin foon waadamuu isaa irratti fayyadamna. Lammaffaa immoo barbaree hoggaa dallasnu isatti fayyadamna. Kan biraa immoo qimamiiwwan nyaata ittoodhaaf ta'u isatti fayyadamna jechuudha. Isa malee kan biraa akkas bal'inaan hin beeknu. Garuu roozmariin faayidaa hedduu kan haan hin jedhamne qaba buloota kuusin jedha. Isaan keessaa muraasa waliin himna. Innis maayinni faayidaa isaa hojjetan faayidaa hedduu qaba. Oiliin isaa rifeensa keenya akka nu jalaan bubuqqaaneef yookiin immoo rifeensi keenya akka nu jalaaf hin haphanneef nuuf gargaara. Isa malee oiliin isaa lafee keenya nu jala nu dhukkuba jechuudha. Akkasumaan lafee keenya akkasitti walitti qaqqadaadamu yookiin immoo lafa keenya nu dhukkubuuf jechuudha. Isaafillee nu gargaara siniin jedha zayitiisaa. Akkasuma rifeensa keenyatiif kanaaf nu gargaara zayitiisaa. Zayitiisaa bal'inaan faarmaasii irraa bituurra manatti iddoo fayyadamnes bareeda. Manatti iddoo hojjenne jechuudha. Isatti irra bareeda iyyuu manatti iddoo irra hojjenne jechuudha. Manatti haala salphaadhaan qibaata barbaanne walitti maknee roozmarii kana tubnee yookiin daaknee isa waliin qibaatawwan garagara kokonaan jira, zayituun jira, kunis immoo olive oiliin jira. Isaan kana waliin maknee iddoo fayyadamne innis afaan faarmaasii irra binnu isatirra caala iyyuudha siniin jedha. Kanaaf nu gargaara roozmarii yookiin immoo sigaa maxibashaa isa jennuun kun jechuudha. Kan biraa immoo zayitiisaa jechuudha. Zayitiisaa rifeensi keenya haala ufna qabuun akka hin ciccinneef qajjiinsaa akka jabaatuuf ufna akka godhatuuf nu gargaara. Qajjiinsaa jabina akka godhatu yookiin immoo akka naphatee isaatiif ufna doon qabaatiin ciccitu nu jala akka isa nu jalaan ciccinneef nu gargaara siniin jedha. Kan biraa immoo akkanani ofii kiyyaan beekutti kan biraa maal seetan garaa keenya yookiin immoo kal'ee keenya jechuudha. Kal'ee keenyaaf bakka dhukkubutti yookiin zayitiisaa naqachuu yookiin immoo shaayii danfisnee shaayiidhaan dhuguu. Shaayii bichaas osoo hin taane immoo akkasuma roozmarii kana yookiin immoo sigaa maxibashaa kana danfisnee hoggaa danfisnee raawwanne bishaan isaa dhimbiifne damma yookiin aanii isa itti goonee raawwanne dhuguu. Innis immoo qoshaasha yookiin immoo xuraa'aa qaama keenya keessa jiru keessa nuuf qulqulleessa. Kara fincaaniidhaaf gara alaatti ba'a waan ta'eef coggaarraa keenya yookiin immoo kal'ee keenyarraa nu dhiqaa jechuudha. Kanaaf nu fayyada. Kal'ee keenya keessa xuraawwan garagaraa jira. Akkasuma immoo coggaarraa keenyas akkasuma xuraawwan garagaraa jira. Isarra nu qulqulleessuudhaaf nu gargaara siniin jedha buloota ko. Kan biraa immoo kana isinitti himuu hin danda'u. Faayiduma isaa iyyuu kan hin dhumnedha. Gama biraatti shaayii isaa immoo gara hoggaa fayyadamnu ogguma shaayii danfisnu isuma yookiin maankaa takkitti immoo fan'aala takka itti naqnee shaayii isaas itti fayyadamuu siniin jedha. Kanaaf nu gargaara buloota ko kana isinitti faayidaa isaa kana haan hin jedhamne garuu nu faayidaa isaa baay'inaan hin beeknu biyyatti. Inni faayidaa hedduu qabaa siniin jedha roozmariin. Shaayii isaa immoo ganama hoggaa dhugnu
laazim shaanii qimamii itti gochuu qabna isuma kana jechuudha roozmarii kana itti gochuu qabna roozmarii kana yoo itti goone foolisaa afaan keenyallee akka hurgaa'uuf nu gargaara akka afaan keenya nuuf urgeessu gargaara shaayii bichaas osoo hin taane akka afaan keenya xuraa foolii gadhee hin qabaanne jechuudha zayitii isaa immoo rifeensa keenya fuuldurarraa haphateen rifeensa keenya akkasumaan haphina qabuuf isa isatti fa'a zayitii isaa gogoodhanne kan fuggaa dibanne baay'ee bareeda manatti haala salphaadhaan manatti iyyuu qopheessuun immoo inuma danda'ama obboloota koo haala salphaadhaan manatti yeroo qopheessine in danda'ama siniin jedha zayitiin yookiin immoo roozmariin zayitii isaa baay'ee gatiisaa ulfaatu malee manatti qopheessine irra salphaadha immoo akkasuma faarmaasiidhaa bituurra odoo manatti qopheessine irra salphaadha qibaatiiwwan yookiin immoo oliivooliiwwan barbaanne wajjin walitti makne haala barbaannuun odoo nu qopheessine irra mijaa'aadha dheeyyaadha. Faarmaasiidhaa binnu kana akkasuma waraqaa taasaa yookiin immoo maqaa isaa irratti maxxansuudhaan malee wantoota keemikaalawwan nuuf naqaban keemikaalawwan rifeensa keenya miidhu wajjin wal makaa waan qabaatuuf iyyuu haala salphaadhaan manatti qopheessuun in dandeenya nuyyuu harkuma keenya jireenya jiraachuu barbaadani kana kanaaf nu fayyada. Kan biraa immoo rifeensa keenyaaf akkuma nu fayyadu immoo shaayii yoo danfisnu loomii itti goona. Loomii erga itti goone shaayii isaa yoo danfisnu loomii akkasuma immoo damma itti goonet dhugne baay'ee kan isinitti himuu hin danda'u. Qorichaaf dhukkuba hal'eetiif kana kanaaf nu gargaara siniin jedha. Sababbi isaatis antioksidantii waan of keessaa qabuudhaaf yookiin immoo antiloojikaal kana waan of keessaa qabuuf ufna bareedaa qaba ufna gaarii qaba waan ta'eef waan nu miidhuun qabu siniin jechuu barbaadan manuma keenyatti oduu fayyadamne keessattuu bakka warra harabaa kanatti baay'inaan itti fayyadaman kana ani ofii kiyya argeessinii qoode malee ani ofii kiyyarraan kana akka biyya keenyatti karaa baay'inaan akkasitti bal'inaan nu fayyadadhee yookiin immoo akkasitti zayitii ba'a jedhee kun faayidaa qabadhee isinitti himuu hin danda'u dhugaa ka'u maaliif hin beeku waan ta'eef jechuudha. Amma garuu waan hedduun isarraa baradhe waan hedduun irraa argadhe isiniin jedha. Kana isinii qoodufan obboloota koo faayidaa isaa kana isinii himuu hin danda'u. Dhukkuboota garuu kanatti dhukkuba nurraa nittisa. Warroonni fayyadamnis hin jiru keessattuu dubartiin ulfaa osoo fayyadamuu baatanii baay'ee gaariidha. Akkasuma immoo dubartiin hoosisan jechuudha. Daa'ima hoosisan hin jiru miire isaan idoo fayyadamuu baatanii baay'ee gaariidha. Lammaffaan immoo namoonni dhiiga baay'inaan qaban yookiin dangifiitii isa jedhamu sana afaan biraatiin isaan kun idoo itti fayyadamuu baatanii baay'ee natti tola akkasitti waan argeeffan siniin jedhe inni isaan kana kanaaf dhoowwadha. Kan kanarraa nafe garuu namoota hundaaf iyyuu baay'ee bareedadha siniin jedha. Maaliif keemikaala waan nu miidhuuf keessaan qabu baalli isaarree haala gaariidhaan baaluma isaarree yeroo qe'ee keessa dhaabnu isaan kana akaakiltiiwwan yookiin immoo kuduraawwan garaagaraa wajjin dhugaa dhaabnu isaan kun dafanii tufna qaban biraa goggogu isa kana mee dhaabaa sillaala gonkumayyuu hin goggogu dafee maaliif ufna qaba yookiin immoo ooyilii qaba badaara zayitii qaba siniin jedha. Kana siniin jedha viidiyoon koo kana fakkaataa yoo jaalattan like subscribe share naaf godhaadha siniin jedha. Faayidaan isaa hedduudha sinis laaladha siniin jedha gugulirra galaati baay'ee faayidaa hedduu qaba. Loomii wajjin walitti maktaniit itti fayyadamuu akkasuma immoo namni tokko gadaffisan tanii itti fayyadamta foolii isaa sinitti tolu garuu foolii isaa foolii bareedaadha. Namni hundumtuu garaagarummaa waan qabuuf foolii isaa kana fayyadamuu dadhabdan loomiitti cuuftaniit bishaan jedhamutti jedhatan akkasuma immoo dammatti dabaltaniit itti fayyadamaa siniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon koo har'aan tanaa yoo jaalattan like naaf godhaadha subscribe naaf godhaadha. Bye bye fayyaa keechannaa ta'a. Bye.